Guyyaan sabaa fi sablammoota uummattoota Itoophiyaa 18ffaan sadaasa 25 irraa eegalee sagantaalee garaagaraatiin magaalaa Jijjigatti kabajamaatti jira jedhame. Ogeessi miidiyaa hawaasaa Ayyaanaa Fayyisaa rakkoo siyaasaa qe'ee Oromoo sardaa jiru kaniifuu qawwee osoo hin taane marii nagaatti jedhe. Iraan ajjechaa Jeneraal Qaasim Suleeymanii wal qabatee beenyaa doolaara biiliyoona 50 gaafatteetti jirti jedhame. Kan jalqaba irratti hordofaa turtan ijoo oduu guyyaa har'aatiif isinii qabanne keessaa bakka jirtan maratti nageenya isin haa ga'u akkam jirtan hordoftoota keenya miidiyaa keessan waliif TV irraa oduu isaa kanaa kan isinii himaa jiru an Uudii Muusaati kallattumaan gara bal'ina oduu guyyaa har'aatiif qopheeffannettiin isin dabarsa. Guyyaan sabaa fi sablammoota uummattoota Itoophiyaa 18ffaan magaalaa Jijjigatti sadaasa 25 irraa jalqabee sirnoota garaagaraatiin kabajamaatti jira jedhame guutuu gabaasa kanaa beenyaa shiiramuu akka itti aanutti isinii hima. Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa sadaasa 29 naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaatti kan kabajamu ta'uun ibsameera. Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa bara kanaa mata duree heddumminii fi walqixxummaan tokkummaa biyyaalessaaf jedhuun yeroo 18ffaaf kan kabajamudha. Guyyaan kun sadaasa 25 irraa eegalee sagantaalee adda addaatiin magaalaa Jijjigaatti kabajamaa jira. Haaluma kanaan sadaasa 25 fi 26 wal duraa duubaan guyyaan obbolummaa fi sabdaneessummaa jedhamuun sirna guddaan kan kabajame yoo ta'u sadaasa 27 guyyaa waloomaa jedhamuun magaalaa Jijjigaatti kabajamaa oolee jira. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Somaalee obbo Mustafee Mohammad kabaja ayyaana saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa magaalichatti kabajamu ilaalchisuun ergaa baga geessanii dabarsaniiru. Jala bultii guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 18ffaan kabajamu ilaalchisuunis obbo Mustafeen miidiyaaleef ibsa kennanii jiru. Guyyichi naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaatti kabajamuun isaa hiikoo addaa qabaachuu eeruun ayyaanichi haala miidhagaa ta'een kabajamaa jiraachuu ibsaniiru. Kabajni ayyaanichaa sirna guddaan kabajamaa akka jiru ibsanii guyyoota dhufaniifis haaluma kanaan kan itti fufudhas jedhan. Waltajjiin marii fi simpooziyamiin akkasumas sagantaan xumuraa akkaataa sagantaa baheen akka kabajamus ibsaniiru. Kabajni ayyaanichaa magaalaa Jijjigaatti adeemsifamaa jiru wabii faayaa fi miidhagina waliinii Itoophiyaa ta'uusaa qabatamaan mul'achaa akka jirus kaasaniiru. Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa kabajamuun isaa biyya sabdaneessa ijaaruuf qooda olaanaa qabas jedhan. Qaamoleen nageenyaa fi dhaabbileen tajaajilaa qophii xumuruun gara hojiitti galuu ibsaniiru. Guyyaan sabaa fi sablammootaa kabajamuun biyya haammattuu fi sabdaneessa ijaaruuf qooda olaanaa qabaachuu ibsa isaaniin eeraniiru. Guyyaan sabaa fi sablammootaa fi uummata Itoophiyaa 18ffaan godinaalee naannoo Oromiyaatti sagantaalee garaagaraan kabajamaa kan jiru yoo ta'u haaluma kanaan magaalaa Sallaattis qophiilee garaagaraatiin kabajamee jira. Ayyaanichi mata duree heddumminaa fi walqixxummaa tokkummaa biyyaalessaaf jedhuun kabajamee jira. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaadhaa gamoo abbaa darbii 15 kan Finfinnee booletti ijaarsaa ture eebbisiiseeti jira. Ijaarsaa gamoo kanaa xumursiisuun maallaqa Itoophiyaa birrii miiliyoona 850 kan baasisiise ta'uudhaas ammoo pirezidaantiin baankichaa himaniitti jiru. Guutuu gabaasa kanaa Girmaa Guddisaatu isinii dhiyeessa. Umrii waggaa 18 ol kan qabu baankiin hojii gamtaa Oromiyaa guyyaa irratti gamoo abbaa darbii 15 magaalaa Finfinnee booletti ijaarsaa ture guyyaa irratti eebbisiisee jira. Gamoon kun waajjira muummee baankiin hojii gamtaa Oromiyaa kan yeroof akka ta'edhaas kan ifoome. Sirna eebbaa kanarratti kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee, itti aanaan bulchaa baankii biyyaalessaa Dr. Fiqaaduu Daggifee fi pirezidaantiin waldaa misooma Oromiyaa obbo Abbaaduulaa Gammadaa, hundeessaa baankii kan ta'an Dr. Kabajaa Hayilee Gabree bakka abbootiin gadaa fi haadhotiin siinqee akkasumas bakka aangoonni magaalaa Finfinnee fi Oromiyaa argamanitti eebbifamee oolee jira. Sirna eebbaa kanarratti haasawaa kan taasisan pirezidaantiin baankii hojii gamtaa Oromiyaa obbo Darribee Asfaw akka jiranitti ammoo gamoon abbaa darbii 15 kun yeroo jedhametti xumuramuu baatus gamoo sadarkaasaa eeggatee fi lafa bal'ina kaaree meetira 13,300 irratti kan ijaaramedha jechuun himaniitii jiru. Dabalataanis baasiin gamoo kanaaf bahe maallaqa Itoophiyaa birrii miiliyoona 850 ta'us himanii jiru. ይህ ባለ 15 ወለል የሽግግር ዋና መስሪያ ቤት በተለያዩ ምክንያቶች በተቀመጠለት መርሃ ግብር ሊጠናቀቅ ባይችልም ከታቀደው በላይ ደረጃውን የጠበቀና
Gamoo abbaa darbii 15 kun waajjira muummee kan yeroo ta'utti yeroo qabameetti xumuramuu baatus sadarkaa olaanaan lafa bal'inaa kaarii meetira 13,300 irratti gamoo ijaaramedha. Meeshaalee biroos osoo hin dabalatin qaama makaanikaalaa dabalatee baasiin bahe birrii miiliyoona 633 kan ijaaramee fi waliigalaan ammoo baasii birrii miiliyoona 850 kan ijaaramedha. መካኒካል ፓርኪንግን ጨምሮ ከ633 ሚሊዮን ብር በላይ የፈጀ ሲሆን የመገልገያ ዕቃዎችንና ፈርኒቸሮችን ሲንጨምር ወደ 850 ሚሊዮን ብር ወጪ የወጣበት ነው። ባንኪን ሆጂ ገምታ ኦሮሚያ ፋይዳ ቆቴ ቡልቶታ ጊዶ ገሌሳ ጉደቹም ባንኪ ሁንዳይ ረጀቹን ከንቲባ መጋላ ፍንፍኔ አዲ አዳነች አቤቤን ሂማን ይጅሮም በሀገራችን የፋይናንስ ተቋማት ተደራሽነት በጣም ውስን በሆነበት ጊዜ አርሶ አደሩ መቆጠብ እየቻለ በባንኮች በፋይናንስ ተቋማት ውስጥ ድርሻ እንዲኖረው ማድረግ እየተቻለ ውስንነት በነበረበት ጊዜ ሰደርካ ቢያቲ ወይ ተቀቀመማን ፋይናንስ ይጥቃቱሬ ከሰቲ ወይ ተቆቴ ቡላን ቁሰቹ ደንዳኡቲ አቢሌን ፋይናንስ ፊ ባንኪሌ ከሰቲ ገሄ አከቃባቱ ጎቹን ኦሶ ደንዳአሙ ገሩ ዋንዳን ገፋሜ ጅሩፍ ባንኪን ሆጂ ገምታ ኦሮሚያ ገሩ ባንኪ ቆቴ ቡላን ገሄ ጉዳ ከሳ ቀባቹን ባንኪ ሁንዳይ እንዲኖረው ማድረግ እየተቻለ ውስንነት በነበረበት ጊዜ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ አርሶ አደሩ ትልቅ ድርሻ በውስጡ እንዲኖረው ተደርጎ የተመሰረተ ባንክ ነው። በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን አደረሳችሁ በርቱ አመሰግናለሁ። ወልቲ ቀባም ቦርዲ ባንኪ ሆጂ ገምታ ኦሮሚያ ከንታን ዶክተር ፍቅሩ ደክሲሳ ከጀረንቲ ቀበኝ ወሊገላ ባንኪቻ ቢሊየን ዲበቶኮ አፍርተ ሚሰርቱ ቃሰድ ዮተው ካፒታል ቢሊየን ዲበቶኮ ቁደጃ ተውሳ ሂማኒቲ ጅሩም በለታንሲ ማለቅኒ ሊቃፍ ከነሚ ብሪ ቢሊየን ዲበቶኮ ፊ ቱቃ ቶኮ ሰገል ተውስ ካሰኒቲ ጅሩም የባንኩ አጠቃላይ ሀብት መጠን ብር 140.3 ቢሊየን የባንኩ ተቀማጭ ገንዘብ መጠን ብር 116.25 ቢሊየን ካፒታሊ ወሊገላ ባንኪቻ ብሪ ቢሊዮና ዲበቶኮፍ 43 ቱቃ ሰዲ ማለቅኒ ኦልካዋሚ ወሊገላ ነሞ ብሪ ቢሊዮና ዲበቶኮፍ ኩዳጃ ተጃጀል ሊቃፍ ከኖሌ ብሪን ቢሊዮና ዲበቶኮፍ ቱቃ ኩደሰገል ከንተው ዮተው ማሚልቶታ ሚሊዮና ኩማ ኩዳላ መሆረቹን ደሚሌ ዲበቶርባፍ አፍርተማ ኬሰት ደሚሌ ሳኬሳ ዲቤንታን ቱርባተሚ ሸንካንተው ባዲያ ኬሰት በኑን ቁቴ ቡላት ዲያቹን ተጃጀላ ፋይናንሲ አካርገተን ታይሱፊ ኢንተርፕራይዞታ ማለቃ ኢንቀምኔፍ ወቢ ማለቀ ለቄሱ ተጃጅላ ዲጂታላ ሚቹ ጀዳሙ ድሪሱን ለቄፈቶታ በኩመ ጅራኒቺ ማለቀ አንገበርባደን ለቄፈቹን ድሬኝ መታሳኒ ፊ ከማቲሳኒ ከጅራተን ባንኪች አንቱማ ኢሳ ከንዱጎምሳ ጅሩዳ ኩን ቀቀቡማ አዋሳፍ ታይሳ ጅሩ ኬሳ ካዮፊ አገርሲፍቱ ባንኪቻቲ ተበዳሪዎች ባሉበት ሆነው ፎርሙን በማምላት ብቻ ለስራ መነሻ የሚሆናቸውን ካፒታል በማግኘት ህይወታቸውንና የቤተሰቦቻቸውን ህይወት እንዲመሩ በማስቻል ረገድ ወገናዊነቱንና አጋሪነቱን በተግባር ያስመሰከረ ባንክ ሲሆን እነዚህንና የመሳሰሉ ተግባሮቹ የባንኩ አርአያነትና ሰፊውን ህብረተሰብ በመድረስ ረገድ ቀዳሚ መሆኑን አንዱ ማሳያ ነው። መተረኮ ዲነግዴ ኬሰ ጅሩ ባንኪ ችረኮ ኬሳ ጨሱ አከቀቡ ፊ ከነጫለ ሆጀቹ አከቀቡ ሰረካ ፕሬዝዳንት አንቱቲ ሆገንቱን ቢሮ ገሊወን ኦሮሚያ አዴ መስከረም ደበበ ህምቼ ጅርቲም ኡመንከኝ ኬሰቱ ተጃጅለ ፋይናንሲ ደቡዳን ዲነግዴ ኢሳ ፎየሱ ደደቤ ሀለ ደዳቲን ዋኑመ ወልፈካቱ ኬስ አከጅራቱ ተኤጅሩ ከን ጨሲሱ ኬሰት ገይሳ አከበው ዋንጫል ቀቤ ከደሞ ጭምሴ አከትፉፍ ኢራ ኤገማ ጀቹን ባንኪልን ብየ አላ ብየ ኬሳ ዋን ሴኑ መለኒፍ ወጂ ጉዳቱ ኑራ ኤገማ ጀቹን ሆገናኒት አና ባንኪ ብያለስ ኢትዮጵያ ከንታን ዶክተር ድጋፉ ደግፌን ሂማኒ ጅሮም ምናልባት ከዚህ በኋላ የውጭ ባንኮችም ሊመጡ ስለሚችሉ አሁን ባለው ሁኔታ ባንኪልን ብያላ ብየ ኬሳ ሴኑ ዋንዳንዳኒፍ ሰረካ መችሩ ሮጎሚን ደበላዋን ጅሩ አከ ባንኪት ቁሰናን ወልት ቀምኑ ደሚሌ ኦምስቱማ ታኒፍ ሊቂ ደቀብሲሱ አከሱመስ ቴክኖሎጂ ድርሱን ወጂ ጉዳቱ ኑራቴ ኤገማ ከናስ አካጎተን እርጋ ባንኪ ብያለሳቲ ምንም እንድታደርጉ እንደ ብሔራዊ ባንክ መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ኑመረተሲ ባንኪች ቃሙሌ ገራገራፍ በዳሳ ገለቶማ ላቴ ጅራም We're very glad to have you here and to be working with us. ዳንዲ እንቅለንሳ ኢትዮጵያ ዳ ቡአ በረደብሬራ harka 55 ከንጫሉ አርገቴት ጅረጃሜ ዳንዲ እንቅለንሳ ኢትዮጵያ ዳ ኩርማና ተኮፋ በረ ባጀታ ኩመላማፊ ቡአ አርገቴ የሮ አልፈካታ በረደብሬ ወጂን ወልቢረ ቀበሜ ኢዮ ከላላሙቴ ጫልማዳን ዲቤንታን harka 55 ገልማዬ ጅራቹ ሳይፎምሴት ጅራም
Baatilee sadan adoolessa hanga fulbaanaa jiranitti dhaabbatichi galii waliigalaa birrii biiliyoona 102 argatee kan jiru yoo ta'u taaksiidhaan dura immoo bu'aa birrii biiliyoona 19.5 kan galmeessise ta'uu isaa ifoomeeti jira. Kunis karoora isaatirraa caalmaadhaan dhibbeentaa 18 akkasumas ammoo bu'aa bara dabree irra caalmaadhaan ammoo dhibbeentaa 55 agarsiisee jiraachuun isaa ifoomeeti jira. Daandiin qilleensaa Itoophiyaadha baatilee sadan kana keessatti imaltoota miiliyoona 4.5 kan keessummeesse ta'uudhaaf kunis karoora isaatiin wal bira qabamee kan madaalamu yoo ta'e dhibbeentaa 1.2 ta'uun isaa ibsameeti jira. Rogeessi miidiyaa hawaasaa ayyaana fayyisaadha rakkoo siyaasaa qe'ee Oromoo sardaa jiru kan hiiku qawwee osoo hin taane marii nagaati jeeti jira. Guutuu gabaasa kana Daraartuu Garbaatu isin hima. Rogeessi miidiyaa hawaasaa ayyaana fayyisaa afgaaffii miidiyaa wajjin taasisee tureen rakkoon siyaasa Oromoo qawween osoo hin taane marii karaa nagaatiin furamuu akka qabu himaniitii jiru. Rogeessi kun kana kan jedhan turtii miidiyaalee garaagaraa wajjin taasisaa tureen yeroo ta'u waraanni kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti adeemsifamaa jiru akka dhaabbatuufis duula haashtaagii Nowar jedhu adeemsisaa kan jiran ta'uu isaa ifoomseera. Rogeessi dhiyeenya kana miidiyaa hawaasaa irratti beekamtii argachaa dhufe ayyaana fayyisaa waraanni godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti adeemsifamaa jiru akka dhaabatuuf dhiibbaa taasisaa kan jiru ta'uu fi rakkoo siyaasaa qe'ee Oromoo sardaa jiru furuuf qawwee caalaa mariin furmaata waarawaa ta'uu isaas himee jira. Mariin nagaa Taanzaaniyaatti adeemsifamaa ture fashalaa'uu isaatiin yaadda'uu kan hime ogeessi miidiyaa hawaasaa kun qaamoleen lachuu lola dhaabuu irratti waliigaluu akka qabanis ibsee jira. Rogeessichi lola dhaabuudhaan falmii siyaasaa karaa nagaa adeemsisuu qofti fala rakkoo biyyattii hudhee qabee jiru ta'uu akeekuun ammatti Oromoo fi Oromiyaaf kan barbaachisu dhukaasa dhaabuu fi nagaa labsuu qofa akka ta'e dubbatee jira. Hidhattootaa fi mootummaanis Oromiyaa keessatti jalqaba haalduree sagalee dhukaasa Oromiyaa keessatti ittiin callisiisuun danda'amu irratti waliigaluu qaban kan jedhu rogeessi miidiyaa hawaasaa ayyaana fayyisaa sanaan booda ammoo dhimmoonni siyaasaa kanneen biroo dhufuu akka danda'anis ibseera. Ayyaana fayyisaa mooraa siyaasa Oromoo keessatti barteen dhiiga wal dhangalaasuu hafuudhaan qe'een Oromoo gara marii siyaasaatti ce'u qofatu fala jedhee kan jiru yommuu ta'u mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoon nagaa buusuuf fedhii qabaachuu isaanii eeruun garuu qaamni lamaanuu nagaa barbaadan san hojiitti hiikuu akka qaban akeekeeti jira. Qaamni mootummaa fi hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoos waan irratti waliigaluu qaban kan jedhe rogeessi miidiyaa hawaasaa kun gareen lamaanuu haaldureewwan mariif dhiyeessan kan qaban ta'uu tuquun akka uummataatti ammoo haaldureewwan dhihaatan garuu waraanni nurraa haa dhaabbatu kan jedhu qofa ta'uu isaa ibsaniiti jiru. Rakkoo siyaasaa qe'ee Oromoo fi Oromiyaa mudatee jiru kana furuuf falli tokkichi jiru rasaasa osoo hin taane marii karaa nagaa qofa ta'uu isaa ogeessi miidiyaa hawaasaa ayyaana fayyisaa ibseetii jira. Afrikaan miidhaa qilleensaa irra ga'eef beenyaa kafaluuf doolaara biiliyoona 87 akka barbaaddu ibsiteetii jirti. Guutuu gabaasa kennaa kan Darajjeetu isinii hima. Afrikaan miidhaa qilleensa irra ga'e beenyaa kaffaluuf doolaara biiliyoona 87 akka barbaaddu ibsame. Ardiin kun gaaziiwwan biyyoota guddatan irraa gadi lakkifamuun miidhaa guddaa keessa jirti. Miidhaa jijjiirama qilleensaa hir'isuuf Afrikaan walumaa galatti doolaara tiriliyoona 3 akka barbaaddu ibsameera. Afrikaan miidhaa qilleensa irra gaheef beenyaa doolaara biiliyoona 87 akka barbaaddu ibsamee jira. Walga'iin jijjiirama qilleensaa COP28 United Arab Emirates qopheessaa jirtu guyyaa 8ffasaati. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii wagga waggaan biyyoota addunyaa ogeeyyii jijjiirama qilleensaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu biroo waliin jijjiirama qilleensaa irratti mariirra jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hojii gaggeessaa waajjira eegumsa naannoo kan Afrikaa Dr. Linus Mufar tajaajila oduu Imreetiif akka himanitti Afrikaan jijjiirama qilleensaa furuuf doolaara tiriliyoona 3 barbaachisa jedhaniiru. Biyyoonni guddatan industirii isaanii irraa gaaziiwwan giriin haawusii gadi lakkisaniin Afrikaan gatii guddaa kaffalaa jirti kan jedhan Dr. Linus Afrikaan wagga waggaan dhiibbaa jijjiirama qilleensaa ishee irra gaheef doolaara biiliyoona 87 ishee barbaachisas jedhaniiru. Haa ta'u malee Afrikaan jijjiirama qilleensaa waliin wal'aansoo qabuuf waggaatti doolaara biiliyoona 30 qofa argachaa akka jirtu himama.
Miidhaan jijjiirama qilleensaa wagga waggaan dabalaa akka jiru kan dubbatan Dr. Linus qoodni Afrikaa 400 qofaa yoo ta'u sababa jijjiirama qilleensaatiin oomishni waggaa ishee 500 hir'achuu akka galmaa'e ibsameera. Walgahii jijjiirama qilleensaa COP28 irratti hundeeffamni fandii jijjiirama qilleensaa Afrikaa fi addunyaa hafaniif milkaa'ina akka ta'e hojii gaggeessaan kun dubbataniiru. Addunyaa irratti namoota miiliyoona 733 humna ibsaa hin arganne keessaa 880 lammiilee Afrikaa akka ta'an kan himamu yoo ta'u fandiin jijjiirama qilleensaa namoota hedduu humna ibsaa akka argatan ni taasisa jedhameera. Hooggantootaa fi ogeeyyiin 200 ol walgahii COP28 irratti hirmaatan keessaa biyyoonni 117 bara 2030tti dhiyeessii anniisaa haaromfamuu danda'u akka fooyyessan himaniiru. Mootummoonni 70 fi dhaabbileen 39 jijjiirama qilleensaa ittisuuf waliin hojjechuuf walii galtee mallatteessanii biyyoota saaxilamoo ta'an deeggaruufis walii galtee irra ga'aniiru. Magaalaa Bahar Daaritti chaabbaan sobaatii fi sanadoonni sobaa hedduun qabamuun ibsameeti jira. Magaalaa Bahar Daar kutaa magaalaa Gishaan Abbaay jedhamutti chaabbaan sobaa garaagaraatii fi sanadoonni sobaa to'annoo poolisii jala ooluu poolisiin magaalattii beeksiseeti jira. Bakka bu'aan hoogganaa waajjira poolisii magaalaa Bahar Daar damee lammaffaa itti aanaa inspektar Yaaragaal Tashaaleedha akka jaanitti chaabbaan garaagaraa 143 fi waraqaan eenyummaa sobaa qophaa'e 112 to'annoo poolisii jala ooluu ibseeti jira. Chaabbaawwan kunniin ammoo maqaa aangoota bulchiinsa magaalattiitiin kan bocaman yoo ta'u waraqaa ragaa gaa'ilaa odeeffannoo miseensa raayyaa ittisaa waliigaltee mana qabaleedha sanadoota kaartaatii fi pilaanii lafaa waraqaa ragaa dhalootaatiif sanadoonni kanneen birootis hedduun to'annoo jala ooluu poolisiin magaalichaa beeksiseeti jira. Waraqaan eenyummaa jiraataan kutaa magaalattii tokko dhiyeesse kan sobaa ta'u poolisiin eeruudhaan mirkaneesseeti jira. Dhaabbanni Aviyeeshinii Boeing Ambaasaadar Heenok Tafarraa Daayirikteer Afrikaa taasisuu muudeetti jira jedhame. Liyaa Taaddasaadha guutuu gabaasa kana akka itti aanutti isinii himti. Boeing Ambaasaadar Heenok Tafarraa Daayirikteera Afrikaa taasisuun muude. Dhaabbanni Aviyeeshinii addunyaa irratti beekamaa ta'e Boeing Ambaasaadar Heenok Tafarraa Daayirikteera Afrikaa ta'uun muudamuu isaanii beeksise. Boeing Ambaasaadar Heenokiin kan muude dhaabbatichi hariiroo daldalaa fi kanneen biroo Afrikaa waliin qabuuf haala mijeessuuf akka ta'e ibsee jira. Ambaasaadar Heenok teessoo isaanii Finfinnee godhachuun hojii isaanii kan hojjetan yoo ta'u, pirezidaantiin Boeing ba'aa giddugaleessaa Turkii fi Afrikaa Kuljit Gaataa'uraa waliin akka hojjetan himeera. Boeing waggaa dhufu irraa eegalee waajjira Afrikaa isaa Finfinneetti akka banu kan beeksise yoo ta'u, Ambaasaadar Heenok ammoo hojiiwwan Afrikaa dhaabbatichaa hoogganuu beeksisee jira. Boeing Ambaasaadar Heenok damee daldala aviyeeshinii fi hariiroo mootummaa waliin muuxannoo gaarii akka qaban ibsuun Afrikaa keessatti daldala isaa akka fooyyessu hime. Ambaasaadar Heenok miiltoo daandii qilleensa Itoophiyaa kan turan yoo ta'u, karoora tarsiimoo dhaabbatichaa kan hooggananii fi hoogganaa boordii ta'uun daandii qilleensa Askaay Afrikaa dhiyaa keessatti hoogganaa akka turan himama. Ambaasaadar Heenok Boeingitti osoo hin makamin dura waggaa 2 dura Itoophiyaa kan seeni Safaariikoom Itoophiyaa keessatti hojii gaggeessaa hariiroo alaa ta'uun hojjechaa turan. Pirezidaantiin Boeing ba'aa giddu galeessaa Turkii fi Afrikaa Kuljit Gaataa'uraa muudama Ambaasaadar Heenok ilaalchisee yaada kennaniin Boeing Afrikaa erga seenii waggaa 75 ta'eera. Daayireektara haaraa Boeing Afrikaa hirmaannaa dhaabbatichaa fi bu'aa qabeessummaa ni dabala jedheen amana jedhan jechuun Alaayin gabaase. Iraan ajjechaa Jeneraal Qaasim Suleeymanii wal qabatee beenyaa doolaara biiliyoona 50 gaafatteeti jirti jedhame. Iraan ajjechaa Jeneraal Qaasim Suleeymaniin wal qabatee Ameerikaa fi namoota dhuunfaa biroo beenyaa doolaara biiliyoona 50 gaafattee jiraachuun isii dhaga'ameeti jira. Manni murtii Iraan Ameerikaa fi namoonni dhuunfaa biroo ajjechaa keessaa harka qaban ittiin ji'ee shakke beenyaa doolaara biiliyoona 50 akka kafalan gaafateeti jira. Ajajaan farra shororkeessummaa Iraan kan ture Leetinaal Jeneraal Qaasim Suleyman waggaa 3 dura buufata xiyyaara idil addunyaa Baagdaaditti xiyyaara nama maleessaan ajjeefamuun kan yaadatamu yommuu ta'u, ministeerri haqaa Teheraan Ameerikaa dabalatee namoota dhuunfaa hedduu ajjechaa jeneraalichaatiin shakkaman 42 irratti murtii kenneeti jiras jedhameeti jira. Pirezidaantiin duraanii Ameerikaa Doonaald Tiraamp, ministeera dhimma alaa duraanii Ameerikaa Maayik Pompiyoon, ministeera raayyaa ittisaa Maark Esper, Iraanitti ergamaan addaa duraanii Ameerikaa namoota himataman kanneen keessatti kan argaman ta'uunis eerameeti jira. Himatamtoonni kunniin doolaara biiliyoona 50 akka kafalanis manneen murtii Teheraan murteesseeti jira. Dabalataan himatamtoonni kunniin lammiilee Iraan hunda ifatti
dhiifama akka gaafatanis murteeffameeti jira. Murtoon kun bakka shakkamtoonni hin argamnetti kan murtaa'e ta'uun ammoo Press TV'n gabaaseeti jira. Egaan hordoftoota keenya miidiyaa keessa waliif TV irraa oduu sa'aatii kanaaf isinii dhiyeessaa turre kanumaan goolabeetiin jira. Sagantaalee fi qophiileen waliif TV kana fanitti dhufu yeroo gaarii qabaadha.